Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nuuf dhuftan maratti sin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Finfinnee Maltiimiidiyaan qophii isaa har'aa kanaatiin wal dhabdee tibbana mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessa mudatee jiru irratti marii taasisuuf keessummaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Keessummaan keenya har'aa obbo Mariidha. Obbo Mariidha. Keessummaa Finfinnee Maltiimiidiyaa taatan dhiyaachuu keessaniitiif maqaa daawwattoota keenyaatiif maqaa miidiyaa keenyaatiin galatoomaa isin jedha. Ayyee Finfinnee Maltiimiidiyaa isin illee galatoomaa. An maqaan kiyya Mariidha Adamuu Tulluuti. Miidiyaa irratti yeroo baay'ee Mariid Tulluudhaan fayyadamu. Maqaa paaspoortii ta'eeti Mariid Tulluu jedhamaa jechuudha. Tole, obbo Mariidha. Mee hundeeffama Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa ammaan hundaa'e yookaan haaraa hundaa'e kana keessatti qoodi keessan yookaan gaheen keessan maali? Hunda dura akka miidiyaatti dhuftanii ta'u sochii Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kana irratti dhimmoota tokko tokko qulqulleessuudhaaf gara keenya dhufuutti Finfinnee Maltiimiidiyaa akkasumas miidiyaalee gara biroollee hedduu galateeffannaa. Akka Sinodosii keenyattis akka nama dhuunfattis jechuudha. Sochii Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kana hundeessuu keessatti sochiin kun erga jalqabame tureera gara waggaatti siqaa. Sochii kana keessatti itti aanaa boordii korii dhimma san gaggeessan keessatti sochii gaggeessaa ture. San duras mana lammummaa Oromiyaa wayita sochiin ture sanitti karaalee miidiyaa tokko tokko keessattuu miidiyaa irratti baay'ee hojjechaa turre jechuudha. Sochii san keessatti illee aktiivili engage gochaa ture. Erga Sinodosii haaraa kan hundeessine ammoo akka spokespersoniitti jechuudha namoota afuriidha kan hojjechaa jirru. Barsiisaa keenya Barsiisaa Wangeelaa Haayila Mikaa'el Taaddasee, Barsiisaa Daani'el Caalaa, anaa fi nama biraa tokko dabalatee miidiyaalee irratti wantoota jiran kan uummata keenyatti uummata hundumattuu akka ibsinuuf sochii kan hojjechaa jira. So kanuma sittama jechuudha. Waldhabdee mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessattuu hundeeffamuu Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kana waliin qabatee uumame irratti mootummaan yeroo dheeraadhaaf callisee ture. Haa ta'u malee tibbana callisa sana cabsee muummee ministeeraa marii ministeera waliin ministeerota isaanii waliin taasisan irratti dhimma kana kaasanii dubbachuu isaanii sabaa himaaliin garaagaraa gabaasaa turanii akka gabaafameetti yoo ta'e dhimmi yookaan rakkoon wal dhabdeen jiru karaa nagaa mariidhaan furamuu danda'a yaada jedhu muummee ministeeraa kaasuu isaanii fi akkasumas aangoonni mootummaa dhimmicha keessa akka harka hin seenfanne akeekkachiisan yookaan hubachiisaniiru. Kanaan wal qabatee yookaan ibsa muummee ministeeraa kanaan waliin wal qabatee manni amantaa qulqulluu Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa kan Paatriyaark Abuna Maatiyaasiin hoogganamu dhimmicha keessa mootummaan harka galchachuusaa ibsanii tokko. Lammaffaa mootummaan wanta kana hin dhaabsisu taanaan yookaan Sinodosii irratti fonqolcha gaggeeffame jedhanii kan isaan ibsan kana hin dhaabsisu taanaan hiriira akka ba'an Paatriyaarkii dabalatee luboota yookaan immoo hordoftoota amantichaa dabalatee hiriira guddaa akka gaggeessan hiriira mormii guddaa akka gaggeessanii fi sunis furmaata fidu taanaan hanga wareegama lubbuutti qabsaa'uudhaaf ejjennoo kan qaban ta'uu ibsanii jiru. Mee ibsa Sinodosiin baase kanaa fi yaada muummee ministeeraa kaasan kana akkamiin ilaaltan? Hunda dura waan muraasa waa'ee Sinodosii kanaa isinitti himu akkamitti dhufe maalirraa dhufe kan jedhu kana namni osoo hin hubatini jajmentii sirrii hin taane fudhata waan ta'eef Sinodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti rakkoolee mana kiristaanaa furuudhaaf tokkummaa mana kiristaanaa jabeessuudhaaf manneen kiristaanaa cufaman ijaaruudhaaf uummata hundumaayyuu odoloogiitti hin godhin afaan isaaniitiin barsiisuudhaaf Ortodoksiin haga addunyaa guutuutti babal'attutti dalaguudhaaf yookaan immoo afaan addunyaan dubbatu kamiinuu wangeela Kiristoos lallabuudhaaf kan hundaa'e jechuudha beezikilii.
Gaafiin kun gara mirraa dhufe kan jedhu gaafiin sinodoosii hundeessuu qofa sun taane gaafilee baay'eetu jira. Gaafilee baay'ee san keessaa jarri kun deebii sirrii deebisuu dinnaan abbootiin murtee fudhatanii gara kanatti deemame jechuudha. Gaafiin fandaamantaalii tokkoffaan sabni yookaan immoo uummanni akka uummataatti kabajamu kan jedhu irraa dhufaa jechuudha. Maaliif jennaan bu'urri keenya hundaatu kitaaba qulqulluudha. So akka kitaaba qulqulluutti namni hunduu wal qixa, namni wal caalu hin jiru. Isin Kiristoosiin dhaloota haaraadha. Kana booda abalutu caala, abalutu gadi bu'an jenne Kiristoos gaafa lafarra barsiisoo namni hunduu wal qixa. Ilaalchi achi jiru garuu san hin turre jechuudha. Kana sirreessuudhaaf, kana cabsuudhaaf. Gara biraatiin ammoo nama wal caasisuudhaaf barreeffamni dogongoraa tokko tokko mana kitaaba mana kiristaana keessa kan galchan hin jira. San irratti sochii mana loommaa Oromiyaa gaggeessine keessatti sochii waldaalee garaagaraatiin gaafachaa turre keessatti dhuunfaadhaan gurmoofne kan gaafanne keessatti wantoota kana sirreessaa jennee kitaabota listi goone caafata isaa lakkoofsa isaa wajjiniin gaafachaa turree jirra jechuudha. Rakkoo manni amantaa Ortodoksii Oromiyaa keessa jiru keessattuu cufamaa jira, diigamaa jira, abbaan qabu kan eegu hin jiru. Gaafti isin barbaadan gaafa maallaqa barbaadan qofa dhaqxanii warraa corattu. Manni kiristaanaa mana itti waaqa waaqessitu, mana itti jaalala labsitu osoo ta'uu qabu mana itti meeshaalee waraanaa kuufamu ta'ee jira. Mana itti hattoonni akka barbaadanitti itti hatan keessa hatan ta'ee jira kan jedhu gaafii bara dheeraadhaaf gaafatamedha jechuudha. Sochii mana loommaa Oromiyaa keessatti gaafii gara 12 ol gaafanneerra. Sochii amma gaggeeffamaa jiru kana keessatti koree furtuu rakkoolee mana kiristaanaa Oromiyaa keessa jiru jennee gara rakkoolee 8 adda baasnee gaafannee jirra jechuudha. Gaafa gaafii gaafatu xaalayaa gadi see laagatu sin dhaggeeffatan. Isuma qofa osoo hin taane gaafii kana gaafa gaafannu illee nu dhaggeeffachuu baatan jedhan abboonni kun jechuun abboonni sadeegoo keessattuu sinodoosii keessa jiru warra sinodoosii hoogganaa turanidha. Fakkeenyaaf Abuna Saawuroos itti gaafatama sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa turan waggaa baay'eedhaaf hangafa phaaphaasota hin dursa. Isaan jechuun nama paatriyaarikii biyya kanaa muudanidha. Basically jechuudha Abuna Maatiyaas dabalate. Episkooposii muuduu miti paatriyaarikii namoota muudanidha. Lakki uummanni kun didiiran warkaa ba'aa jira jennaaniin hizbuu minaa maxaal rakkoo Oromiyaa sitti hin fidina barbaachisaa taanaan siiniyyuu mana kana keessaa baasne kan jedhurra abboon eegaa akkas hin goonu hoolota eeguu qabna kan jedhurraa dhufe jechuudha. Basically kan irraa dhufe bu'uura isaa hubachuun gaarii waan ta'eef. Gara ibsa dheengadda ba'eetti yoo deebi'u erga amajjii 14 natti fakkaata sinodoosiin haaraa kun hundaa'ee gara tajaajilaatti gara hojiitti seenii as yoo xiqqaate allama publicly miidiyaa irratti sinodoosiin dur ture kan namoota muraasan raafamu keessattuu immoo abboonni keenya namoota abaaranii mana kiristaanaa irraa fo'aniin kan akka barbaadanitti itti taphatan ibsa baasee ture jechuudha. Basically akka heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 11tti mootummaa fi amantaan gargar kan bahedha. Mootummaan dhimma amantaa keessan galu waa'ee waaqeffannaasaa, waa'ee doogmaasaa, waa'ee qannoonaasaa, waa'ee bulmaatasaa keessa hin galu jechuudha. Kana gaaf jennu garuu mootummaa fi amantaan waliin beekan jechuu miti. Bakki itti walitti dhufanii hojjetan hin jiru. Fakkeenyaaf nageenya eegsisuu irratti, sabni akka wal kabaju gochuu irratti, misooma irratti, barnoota irratti wantoota tokko tokko irratti garuu sappoortii wal godhu. Garuu mootummaan keessa seenee akkanatti amanii, akkanatti buli, akkanatti amantaa kee gaggeessi hin jedhu. Dhorkaadha sun. Amantaa kana malee kana fudhatiin hin jedhu akka kana duraa kiristaanummaa bishaan facaasanii yookaan humnaan yookaan qawweedhaan kennan keessattuu yaadatoota musliimis gar ta'een warri kiristaanaa kunis lolaan amantaa akka babal'isaa turan hin beekamu jechuudha. Isteetiin akkas hin godhu bara kana keessa. Sun dhorkaadha. Mootummaan garuu sinodoosiin kun hundaa'ee gaafa sinodoosiin kun hundaa'ee oduu kana dhaga'u akkuma kabajamoo muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed jedhani waliin loolinaa isin tokko araarama jedhanii namoota filanitti ergan. Namoonni dhaqan kun immoo namoota sabaan warra sinodoosii kanaan wal fakkaatan akka ta'e odeessan qabaa jechuudha. Gaaf dhaqan mootummaan gidduu seenuu fi miti araaramaa jedheen gaaf dhaqan didanii labsii guyyaa 3 tsooma kadhannaa lallaban dhiisanii bileeming yookaan immoo abaarsa abboota keenya irratti gaggeessanii jechuudha. Sinodoosiin jedhee kan of waamu tuutni achi jiru sun tuuta miiran deemu tuuta sabaaf kabajan qabne
tuuta amantaalee sirriitti hin beekne, tuuta kitaabilee mana kiristaanaan kabajne keessattuu kitaaba Abxilis jedhamu, kitaaba Fitaa Negist Manfasaawii jedhamu, kitaaba Sir'aata Tsiyoon jedhamu isarratti hundaa'anii abbootiin keenya kan episkooposoota kana muudan caafatatti kennanii kunoo akkanatti muurni jedhan jechuudha. Kanallee ilaalanii jechuudha. Tuutni sun tuuta keessattuu siyaasa gaggeessuudha. Yeroo baay'ee dhageessanii ittoo ta'e. So amma maal jedhanii mootummaan seenuu hin qabu, araaramaa jechuu hin qabu, isaan abboota jedhee waamuu hin qabu. Agartee? Nuyi malee isaan abboota ta'uu hin danda'an. Kana jechuun tuffiidha. Nuyi malee abboonni Oromoo abboota jedhamuu hin danda'an. Monoksoonni Oromoo abboota jedhamuu hin danda'an. Maaliif mootummaan araaramaa jedhamu? Beezikali siifaa kaasa. Namoota seera alummaa waliin araaramaa jechuun isaa mataan isaa sirrii mitiidha kan isaan kaasan. Sure. Fakkeenyaa fi kanaan wal qabatee erga jijjiiramni biyya kanatti dhufee ministeeraa aangoo qabatanii sinodoosii baqataa kan jedhamu ture biyya Ameerikaa keessa. Sinodoosii baqataa kana keessatti Abuna Marqooriyoos kan jedhamanii paatriyaarkii ta'anii turan, wal abaaranii turan. Namoota seera maleessa jedhamanii turan, fo'amanii turan bataskaana kanarra. Sinodoosii kanaan wal hin beekan sinodoosii mataa isaanii gaggeeffatan ture. Sinodoosii Ameerikaa jedhamu. Kan Ameerikaa jedhamee beekama miidiyaa hundaa'eef. Gaaf kana muummeen ministeeraa maal godhee araaramaa waa hunda dhiisa toleen. Toleen araaramna jedhanii hoomaan dubbanneen araaraman. Gaaf san giddu seenummaa mootummaatti mul'atu. Gaafa kanaa garuu gargar. Wanni gargar godhu sunii fi kun tokkoffaa suni paatriyaarkii qaba. Nuyi paatriyaarkii hin qabu. Hamma yoonatti paatriyaarkii Abuna Maatiyaasidha paatriyaarkiin keenya. Mana kiristaana kanarraa addan ba'an. Isaan garuu ba'anii turan tootaalii. Teessoon isaanillee teessoon paaphaasii isaanillee adda ba'anii. Nuyi teessoon paaphaasii keenya Finfinneedha. Hin baanus eessayyuu hin deemnu. Teessoon kun nuti diizarvi godha oduma ta'e iyyuu malee warra akkanatti bileemnu godhu kanaa miti jechuudha. Gaafsan sirrii ta'e gaafa warra Ameerikaa araarsu san sirrii ta'e isa qofaa miti. Yeroo garagaraa muummeen ministeeratii fi paatriyaarikoon wal mari'achaa turan, waliin haasa'aa turan, waan baay'ee wajjin murteessaa turan, qabeenya fudhachuu irratti, wantoota tokko tokko raggaasisuu irratti, nagaa eegsisuu irratti yeroo baay'ee wajjin mari'achaa turan. Gaafa san giddu seentummaa mootummaatti mul'atu, gaaf kana garuu itti mul'ata jechuudha. Fundamentally biased warra loogii godhu, warra siyaasa qabu jechuudha. Siyaasa gaggeessu. Itti dabaltu tokko waliin qabsiistiin haa kaasuu barbaadu. Osoo sinodoosii haaraa kan Oromiyaaf sabaaf sablammootaa hundaa'etu paatriyaarkii Aleksaandariyaa waliin hariiroo qabaateera ta'e akka isaan ammaan kana qabaatan maaltu uumamuu danda'a laata moo achumaan? Baay'ee gaariidha gaafii fundamentaalii baay'ee gameessa ta'edha. Sirni paatriyaarkii muuduu biyya keenya Aleksaandariyaa irraa tootalii erga kutamee waggaa baay'ee lakkoofsiseera bara 1954 bara san adda jennee jechuudha. San booda isaanis amantaa isaanii achitti gaggeeffatu, nuyis biyya keessatti gaggeeffanna. Gaafa biyyi teenya tun paatriyaarkii mataa ishee muuddattu yookaan filattu warri Aleksaandariyaa akkuma har'a sinodoosii Oromiyaa irratti ololli ka'e kana booda baduu keessanii amantaa jigsitanii jirtu, seera mana kiristaanaa eegaa jirtanii, doogmaa caccabsitanii jirtu, qannoonaan badee jira jedhanii addunyaa kanarratti himatanii turan biyya kana. Maaliif jennaan Aleksaandariyaan sababa paatriyaarkii biyya kanaaf muuduuf qofa birri baay'ee argatte turte, namoota isheetis iizili bataskaana keessa geeshitee hojii siyaasaa, hojii diinagdee, hojii intelligensii dalagachaa turte jechuudha. Faayidaa guddaa qaban ture. Amma dhugaa dubbachuudhaaf Aleksaandariyaa fi manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hidhan isaan qaban hin jiru. Qannoon irratti garaagarummaa qabna. Jalattis hin bullu, nu jalattis hin bullan. Of dandeenyeetidha kan bullu jechuudha. Paatriyaarkii muuddachuudhaafis Phaaphaasonni biyya kanaa yoo muuddamu, phaaphaasonni biroo hin muuddamu yeroodhaan yookaan episkooposonni muuddamu. Yoo muuddaman gaheen Aleksaandariyaa achi keessa hin jiru, gaheen Hindii achi keessa hin jiru, gaheen Sooriyaa achi keessa hin jiru. Bileesingiin yookaan immoo eebbi isaan irraa fudhannullee hin jiru. Abaaraniifis dhiisaniifis wanti isaan fidan hin jiru. Waa tokkoyyuu jechuudha. Because kana dura phaaphaasota kana nu muudne fakkeenyaaf Abuna Saawuroos faan qulqulluu Abuna Saawuroos gaafa muuddaman gaheen Aleksaandariyaa keessa hin jiru jechuudha. Tokkoffaan isaan irraa eebba fudhachuullee hin barbaanne already adda jenneera. Maaliif jennaan akka seera mana kiristaanaatti abboonni lamaa fi isaa ol ta'anii walitti dhufnaan episkooposota muuduu danda'an dhumati.
Wanti Gibsi nu oofu hin jiru, wanti Eertiraan nu oofu hin jiru, wanti biyya Siiriyaa nu oofu hin jiru jechuudha. So hariiroo isaa wajjin uumuu illee barbaannu fuulduratti illee uumnu jechuudha. Ibsi isaan baasan illee itis void nurratti dhiibbaan fidu amantaa keenya irratti illee gahee hin qabu kitaaba qulqulluu irratti illee bees kan ta'e miti seeraaf sirna mana kiristaanaa keessaallee homaa hin qabu waan tokko hin qabu firii tokko hin qabu. Tole ammas qabxii amma kaastan irratti sinodosiin ibsa gaafa gurraandhala tokko 2023 baaseenii sinodosiin duraanii jechuudha. Mootummaan gaaffii kana deebisu taanaan yookaan immoo heeraan kabachiisu taanaan fonqolcha gaggeeffame yakkamtoota kana seeraaf hin dhiyeessu taanaan hiriira nagaa gaggeessina sanaanis nuun deebi'u taanaan hamma wareegama lubbuutti qabsoo keenyatti fufna yaada jedhu jira. Kuni namoota afuuraarraa yookaan amantaa tokko hordofan irraati. In eegama labsiin akkasii. Biyyittii gara gaaga'utti geessa jedhu. Kunoo of duubaati maal qaba yaada akkasii? Kana maal jettu? Gaaffii baay'ee bu'uura ta'edha. Garma ibsa saniitti fi waan isaan baasan muraasan illee hordofaa waan turreef tokkoffaa qaamolee foxxoqan yookaan immoo akka waan yakkamtootatti ilaalanii qaamolee kana abbootii amantaa jedhee hin waamu kan jedhu fandamentaalii dogongoraa fi tuffii isaan sabaaf qaban yookaan immoo kitaaba qulqulluudhaaf qaban irraa kan ka'edha jechuudha. Ibsa jalqaba duraa baasan keessatti namoonni kun abboonni kun gaafa du'anillee bakka awwaalchaa akka hin argine baay'ee Oromoon sabni keenya kun horiidhaaf illee sareedhaaf illee fardaaf illee bakka awwaalchaa qopheessa. Bakka awwaalchaa si dhoowwata lafa keetirratti biyya keetirratti bakkaan dhuurri kee actually naannoo isaaniitti deemnee teessuu miti. Kan fundamental rakkoon kan jiru asii achillee hin jira garuu kan as jiru furraa afaan isaaniitiin barsiisna uummata keenya kan jedhurraa kan wanni kun dhufee jechuudha. Ibsaan jalqaba baasanis ibsa tuffii ibsa emotional ta'e miiraan kan guutan ibsa nama amantaatirraatii miti nama biyya lafaa kanarra jirurraa illee eegame ibsa maanguddoota koophii Phaaphaasummaa uffatanii miti maanguddoo akkanatti uummata gidduu jirurraa eegame including ibsa dargaggeeyyumaa bara keenya kanarraan eegamne kennanii jechuudha. Very cheap baay'ee gadi kan bu'e kenname jechuudha. Akka amantaatti immoo yoo ilaalte akka nama amantaatti yoo ilaalte ibsi jalqaba kenname sun totally akka kitaaba qulqulluuttis baay'ee dogongora kan qabuuf sirrii kan hin turredha. As deebi'anii immoo muummeen ministeeraa dur gaafa inni gidduu seene gaafa isaan wajjin hojjetan sirrii akka ta'etti gaafa immoo abbootiin Oromoo kun kana walitti araaramaadha immoo akka dogongora ta'etti kaasanii ammas baay'ee wanti hubamuu qabu tokkoffaa namoota ibsa akkasii baasan sinodosiin keenya kun abaareera. Amma isaan akka abbootitti hin fudhan. Namoonni kun qabeenya mana kiristaanaatti fayyadaminaan illee ta'u ibsa baasanii jiru. Ta'uu danda'e mootummaan jara kana seera jala oolchuu qaba. Akkamitti oolcha kan jedhu tasii dhufu ibsa isaanii wal qabsiise. Lammaffaa jarri kun waamichi isaan waamamu waamicha nagayaa osoo hin taane Kiristoos nagaa, wangeelli qulqulluun nagaa, jaalala, wal jaalachuudha, uumama kabajuudha, wal kabajuudha. Seerri dhumaa dhalli namaa dhala namaatiif Waaqayyo kenne wal jaaladha tokkoon keessa wal kabajaa kan jedhu. Including nama amantaa keessa jiru qofa osoo hin taane amantaa ala jirullee uumama hundallee jaalachuu qabda kan jedhu. Kanarraa kan ka'e jarri kun garuu mootummaan akkamitti namoota kana araaramaa jedha, nagaa buusaa jedha, jaalala buusaa jedha. Against Bible kun kitaaba qulqulluu keessa hin jiru baay'ee. Araaramaa jedheetu kan bo'uu qabu silaa isaan iyyuudha. Jalqaba duraa akka seera mana kiristaanaatti waan tokko jala mureessitti. Odoo sinodoosiin kun dogongora qannoonaf dogma uume jiraate ta'e gara abaaraatti hin deemu. Tokkoffaa maal goota kitaaba qulqulluu beektota kee waammatta. Beektota mana kiristaanaa beektota qabdi. Sinodoosiin kunis beektota isaa waammata. Wal falma. Kitaaba qulqulluu caafata baasanii yoo wal amansiisuu dadhaban lammaffaa irra deebi'aniit wal gorsan sadaffaa irratti adda ba'anii jechuudha. Kanaayyuu immoo kadhannoon irratti godhame subaadhiin galame qorannoon gaggeeffameeti kan gara bileemingeetti deemu. Kana dura manni kiristaanaa namoota bileem goote qabdi. Sun akkamitti ta'e gadi taa'anii abboonni biyya kana qofa osoo hin taane biyya bakkeetirraa ortodoksota kan ta'an hin jiru. Walitti qabamaniitti awaggasta malee yookaan immoo abaartayyuudha malee akkanatti abaaruun kunuyyuu sirrii miti jalqaba dura.
Lammaffaan amma maal gochaa jira akkamitti emotionally akka deemaa jiranidha kan na dhibuu jechuudha. Tokkoffaa jarri kun seermaleeyyiidha jennee fudhanname. Seermaleeyyiidha waan jennu tokkoffaa kabaja mootummaadhaaf ta'uu agarsiisne kabaja sinodosii keenya akka abbootitti waan ibsuu qaban hin ibsine tuffii guddaarraa kan ka'e yookaan immoo ajandaa siyaasa biroo of duubaa qaban jennee yaadna. Ajandaan isaanii kun maalidha? Biyya nuti irratti mana amantaan hooggan, biyya nuti irratti olaantummaan keenya hin dhufne, biyya nuti akka feene hin goone irratti yoo diigamte maalidha? Fundamentaalii gaaffii kana bar Oromoon nama afaan Oromoo beekuun hoogganamuun barsiifamuun kitaabni qulqulluun afaan Oromoo ba'uun wanti isaan bileessingii isaan nu gaafachiisuun qabu ture. Waan kana dhorkuun garuu akka kitaaba qulqulluuttis cubbuudha. Akka namaatti sirrii miti. Akka seeratti illee sirrii miti jechuudha. Ammas itti asii deebi'aa seeruma biyya kanaatiin namni kamiyyuu mirga guutuu afaan isaatiin fayyadamuu qaba. Muummeen ministeeraattis kana jedhe. Ani uummanni Oromoo afaan isaatiin akka baratuuf hin kenniniif ani hin goone ofii falmatee argate. Mirga kana duubattis deebisuu hin danda'u irraa fudhachuus hin danda'u jedhe. So ammas maal jenna afaan keenyaan barannaa afaan keenya wangeela lallabnaadha. Gama biraatiin ani amantaa keessa seenuu hin barbaadu. Garuu isin abboota akka mucaa keessan xiqqoo tokkootti akka namaatti jedhe. Akka mucaa keessan xiqqoo tokkootti araaramaa walitti araaramaa dhimma guddaa miti. As dhaabbattanii achi dhaabbattanii wal abaaruu namaa guyyaa tokko walitti dhuftanii too'ii naasofne dhimma keessan kan. Maa paablikiin goone isaan yoo dhimma amantaa ta'e maa sodaatan inni wajjin taa'anii diskas gochuu. Gaaffileen silaa jalqaba irratti gaaffii galeera baay'isuu. Gaaffiin amma abboota irratti muudne kun jalqaba irratti maal jedha abboota uummata kana eebbisan nu muudaa yoo taane ta'ee rakkisaadha uummanni kun walaa badaa jedhe. Gaaffii keenya hin gatan. Sun warra kana wajjin inda'uun haasa'uu hin qabnu. Bara baay'eedhaafis gaafanneerra. Gaaffii keenya nu deebisan. Jennee oduu paatriyaarkiidhaallee muuddanne. Rabbi fuuldurattis nama fuulduratti sirrii. Paatriyaarkiin oduu muuddanneetu immoo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti jennee kophaatti iyyuu osoo baane mootummaan waan keessa seenuu qaba. Mootummaan kana seenuu miti. Mootummaan maal godha? Mootummaan hojii isaa guddaan nagaa eegsisuudha. Lammiin hundi nagaa bobba'ee akka galu tiksuudha. Hojii sana hojjechuu qabaa jechuudha. Tokkoffaa maal jedhanii mootummaan warra kana hin dhaabne taanaan hiriira nagaa baanaa jedhan. Hiriira mormiiti actually. Hiriira mormii waame. Ila dhimmi amantaa hiriira mormiitiin hin deebi'u. Dhimmi amantaa kadhannoodhaan deebi'a. Subaayidhaan deebi'a. Boo'ichaan deebi'a. Osoo dogongora illee ta'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama tokko nama du'e uumama uume keessa tokko jalaa bannaanii ilma isaa gadi ergee ofii wareegamee ofitti nu araarse. Jarri kun garuu ilma Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo kan mana kiristaanarraa abaaraa jiran. Namni akka kiristaana hin taane namni akka ortodoksii hin taane gochaa jiran. Abboota ofii isaaniitii phaaphaasii dhadhanii muudanii wajjiniin hojjechaa jiran abaaran. Odoo dogmaan qannoonaan sirnii fi seerri mana kiristaanaa hin cabin. Sun namoonni achi jiran kun tokkoffaa amantaalee waan beekan natti fakkaata. Lammaffaa yoo beekanillee karaa keenya yoo ta'e malee akka keenyatti yoo ta'e malee akkuma kana dura Oromiyaa irraa maallaqa fudhachaa sel hizbu min hagabaanaal waa'ee uummataa nu gashu. Haga Oromiyaan siyaasa isaanii itti gaggeeffatanitti haga Oromiyaa irraa maallaqa argatanitti homaa nu galchuu jedhan. Fakkeenyaaf gaafilee dhiyaate muraasii kaasuu hin danda'a. Tokkoffaa kitaaba qulqulluu Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan itti fayyadamtu 81 kan jedhamu jira samaana ahaadha. Afaan Oromootiin nu jijjiira jennee erga gaafanne waggaa 30 darbee jira. Hagayyoonatti maxxanfamee hin baane. Sinodoosiin kan hundaa'e kana hojjechuudha. Kolleejjii afaan Oromootiin lallabu nu hubanaa jennee hin dhageenye. Kitaabilee gara birootis afaan Oromootiin nu jijjiira hin dhageenye. Oromiyaa keessatti luboota diyaaqonoota kan barsiisu mana barnootaa nu hubanaa jennee hin dhageenye. So jarri kuni waama amantaatu beekuudha. Jechuudha dhimmamu waa'ee amantaati Oromiyaa keessatti. Dhimma durii qabne gaafan. Isaan Oromiyaa irratti kan dhimmamaniif tokkoffaa madhee siyaasa akka barbaadanitti itti gaggeeffatan. Odeessa hin qabdu nama miidiyaati. Wallaggatti meeshaa waraanaa akkamitti bataskaana keessatti akka kuufame hin beektu. Arsii keessatti bara 2019 akkamitti meeshaa waraanaa akka kuufatan dhageenyee jira. Jimma keessatti akkamitti meeshaa waraanaa akka kuufatan dhaggeeffannee jira jarri kun.
So har'as akkasuma godhannaadha mana kiristaanaa. Nu immoo Sinoodosii kun kan dhaabbate mana kiristaanaa siyaasa irraa bilisa goona manni kiristaanaa mana waaqayyo waaqessitu mana ijoollee waaqayyo kabaju mana waaqeffannaa qofti itti gaggeeffamu saniif hojjenna isaan kanan barbaadan. Lammaffaa akka biyyaatti baajinni guddaan kan argamu kan bataskaanaa Oromiyaa fi Finfinnee irraa. Kan Finfinnee irraa argamu wanta siddiiqu keessa naannoo Amaaraa fi naannoo isaanii ta'e naannoo Amaaraa actually kan deeggarsi godhamuufi maallaqa argamu kana bataskaana gargaarradhanii naannoo Amaaraatti geessu. Isaan irraa mee silaa bataskaan diigamaa kan jirtu Oromiyaa keessatti baajata sheer nuu godhaanne. Sheer gochuu miti kan Oromiyaatu iyyuu nuti itti fayyadaman as galchaa jedhan. Bataskaan Oromiyaa keessatti maallaqa funaanu daayireektilii isaan itti gashuu jira bara. Sumurii cabdoodoo keessaa nambisin. So Oromiyaa irraa diinagdee fi siyaasa gaggeeffachuudha malee waa'ee amantaa kana yaadaniiti miti. Isa kan godhanoo ta'e hiriira nagaas kan waamanoo ta'e gara du'aattis kan waamanoo ta'e jarri kuni beezikilii siyaasa gaggeessu hokkara uumuudhaaf jechuudha. Nama hokkara uumu nama nageenya uummataa jeeqa. Mootummaan immoo adaba qabsiisuu qaba. Nama seera jala ooluu qabu seera jala oolchuu qaba. Barbaachisaa taana nama fakkeenyaaf isaan jechuudha biyya kana keessa manni murtii hin jira. Isaan namoota seeraa qabu. Nus nama seeraa qaba. Mana murtiitti fidatta dhimma kee. Samboda murtiin fudhatamaa jechuudha. Maalidha inni jeequmsatti kan sigeessu? Maalidha Kiristoos baay'isee wayi noo'icha du'eeraan isinii du'eeraa isiniin du'inaa jedhe wal jaaladhaa jedhe malee wal ajjeesan jedhu. Maal tiksuudhaaf du'aam? Maaltu jeeqama amma abboonni keenya deemaniitu uummanni akka malee ba'eetu fudhatee jira. Ortodoksiin diigne Sinoodosii tokko jalatti mana kiristaanaa Ortodoksii waa hedduudha kan keessatti tajaajilaa jiru. Kamiif jecha namni of ajjeesame? Kamiif jecha namni hiriira nagaa ba'ame? Kan biraa immoo nuyi dhufneeti naannoo keessatti tajaajilaa hin jenneen baay'isee. Naannoo keenya keessatti uummanni abbootiin qabuun tajaajilanne eessatti hiriira baahoo? Barbaachii hiriira soosisi hiriiraa qabaanan dabra maarqos baardaa irratti baanuu actually dhimma hin qabu. Garuu nama hokkara uumu mootummaan olaantummaa seeraa eeguu qaba kan jedhu itti barbaada. Akkuma ammas hin kaastanii kun heera addunyaas wanta inni jedhu keessaa tokko namni kamuu afaan dhalootaa isaatiin barachuu qaba jedha. Kun waan beekamaadha. Asirratti dhimma amantaa waliin wal qabatee hayyoonni saayinsii hawaasaa yaadota garaagaraa kaasu. Amantaa yeroo babal'atu uummata garan itti babal'ate sana jiru irratti gama xiinsammuudhaan aadaadhaan duudhaalee garaagaraadhaan dhiibbaa mataa isaatii in uumaa jiru. Mee babal'inni amantaalee keessattuu dhimma amantaa Ortodoksii sababii haasaa jirruu fi gara Oromiyaatti gara kibbaatti naannolee kibbaatti yeroo babal'ate dhiibbaa akkamii uumeera?